waan bis maal jedhame biseeqinnaa moo waan jedhama Bilsigina. ifamaa waan isaan jedhani warri abaa'oo sun hin fudhatan miti kan isaanii san malee sii galtee sunillee waan abaa'oo sun jedhu san hin fudhatuu hin danda'ani waan isaan sun sirriidha waan ta'eef saniif kanaaf amma amantaa kiristaanaa naaf sirrii yoo ta'e kan musliimaa siif sirriidha siin jechuu barbaadatan sii galtee. Uma jechuun sirri hattuunu inni ejjuus waanuma isa bira jaalatamuu naa sirri jedha beek hattuulleen hin deeggarti waan ofiisan waan fedha ofii foon foonii jala deemte waan siin jedhe jecha kana takkaa gurra kee hiikkoos islaama jechuu himi yoo si jedhan hiikkoo isaan beeytu miti. Warra islaama yoo jedhan nama areeta dheeressuu nama koffiyyaa akkasiin kana godhatu. Maqaadha moo waan kun namni nama kanaatu islaama moo waan inni hordofu saniitu islaama? Waan inni hordofu santu islaama. Okay, islaama jechuun maalire? Ati amma fakkeenyaaf Oromoo yoo taate ati Oromoodha. Oromiyaan waan kophaa, Oromoon waan kophaa. Ati Oromoo sabaan Oromoodha malee ati Oromoo ati miti maqa qabda ati. Walii galee? Yaani sabaan Oromoo. Nama yeroo jennu nama keessa dhiiraa fi dubartii jira miti. Maqaa dubartiif kennamuu fi maqaa dhiiraaf kennamu addatti jira moo hin jiru? Jiran. Yoo gammachuu jenne gammadduu jennaa miti taaniin. Okay. Bakka caalaa yoo jenne caaltu jechuu dandeenya reefa. Akkas. Kanaaf islaama yeroo jennu islaama jechuun afaan keetii beekuu qabda haayikoo min maalatu nama afaan keetitti maali hiikoonsaa? Ani hin beeku ree amantii. Ani hin beeku ree. Okay, siif hima amantii mi jecha kana hin beeku jedhe ka jecha hiikoo isaan beeku jedhe ka afaan Oromootitti. Miti? Hin beeku. Islaama jechuun qubee Arabaarraa dhufe hundeen isaa originaal isaa ruutiin isaa bakkirra dhufe afaan Arabaatirraa. Okay? Maaliif jennaan Nabi Muhammad saba Oromoo keessa dhalate moo Arabaa keessa dhalate beeytaati? Nabi Muhammadi? Itoophiyaa dhalate moo biyya Arabaati? Biyya Suudii Arabiyaa. Goobas namni biyya Arabaa dhalate afaan Oromoo dubbatamu afaan Arabaati? Afaanuma isaanii dubbatan afaan Arabaa. Goobas Quraanni afaan Oromootiin irratti buufame moo afaan Oromooti? Quraanni ani hin beeku reessa. Okay, singa Yesuus Kiristoos Itoophiyaa keessa dhalate moo Falastiin keessatti? Saba Yihudaa keessatti? Israa'elitti dhalate. Israa'elitti dhalan. Israa'el waan jedhamu jirtu yeroo isaa Falasxaayintu jira. Falastiin keessatti dhalate. Falastiin keessa dhalate. Namni Falastiin keessa dhalate afaan maalii haasawa yeroo sanitti? Afaan Oromooti? Afaanuma Falastiin afaanuma. Afaan harmeessaa haasawa miti? Wangeela afaan Oromootiin lallabuu ture barattoota isaatitti? Inni afaanuma biyya saniitiin. Goobas. Akkas. Nabi Muhammadis afaan Arabaatiin lallabuu tureemi? Afaan Arabaa haasawami? Islaama jedhe. Islaama jechuun afaan Arabaati. Quraanni afaan Arabaatti Islaama jechuun nama Waaqayyoof masakamu fedha Waaqayyoo raawwatu jechuudha. Hiikoon isaa afaan Oromootitti. Dikshineerii ni qabda. Waan dikshineerii ni beektaa? Dikshineerii waan jedhamu. Dikshineerii jechuun hin beekamu. Dikshineerii maaliif hin beekne? Dikshineerii jechuun kitaaba gartee hiikoo jechaa san dikshineerii jedhamaami? Kan jiraami dikshineerii afaan Oromoo, Amaariffaa, Arabiffaa, Ingiliffaa hundi ni jiraami? So Google yoo seente jechoota hiikoo Islaama jechuun submission to the will of God jechuudha. Nama fedha ofii dhiisee Waaqayyoof masakamu ajaja Waaqayyoo raawwatu. Nama waa shan qaba moja. Tokkoffaa nama fedha Waaqayyoo raawwatu fedha ofii dhiisee nama Waaqayyoof ajajamu abboommii Waaqayyoo jala masakamu nama gartee Waaqayyoodhaaf gartee waan ajaja Waaqayyoon isa ajaje kan raawwatu jechuudha. Walumaa galattu nama fedha ofii dhiisee fedha Waaqayyoo raawwatu jechuudha. Si gaafadha. Yesuus Kiristoos fedha ofii duuka bu'a moo fedha isaa duuka bu'a? Fedha Waaqayyoo duuka moo fedha ofii jala deema? Fedha Waaqayyootiin deema. Goobas. Kanaafuu namni fedha Waaqayyoo raawwatu Islaama. Si kannu wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irratti akka Islaama ta'e. Afaan Oromootis sii gale Islaama jechuu afaan Arabaa wangeela irra afaan Oromoo irra barbaadda Islaama kan jedhoti. Wangeelli kan kee afaan Oromooti moo Arabaati?
afaan Oromooti Yesuus Kiristoos Islaama kan jedhu naaf itti kaasee beekte. Islaama jechuun amana jalaa deemutu jira. Islaama jechuun maal jechuun sin jedhe? Islaama jechuun amantiidha jettee kaafakka. Amantii Islaama hiikoo isaa sitti himaan jiru goobasi. Fiqirii maal jechuudha? Gammachuu jechuun afaan ruutii oriijin afaan amaaraa irraa moo dila kana dhufe Nabi Muhammad isaa dhufe dilaan siin jechuudha hiikuma tokkittum Islaama jedhu kana si hiikuuf akka sii galtu. Hanqa biyya lafaarra jirtu akka guyya tokko waan gaafanneef bulii. Islaama jechuun afaan Oromootii miti. Islaama jechuun Abumuwaas fidaarii isin fidaama. Dura jechiin siin jedhu jiru kun sii galu jira. Jechiin siin jechuudha kun sii galu jira. Naa galu jira. Ni qabda wanta biraa ni qabda mee? Kompiitara ni qabda? Telefoona biraa? Hin qaban. Okkee na dhaggeeffadha jee Islaama jechuun afaan eessarraa dhufeen sin jedhe afaan Oromooti moo afaan Arabaati? Arabarraa dhufee. Goobas takka Islaama jechuun afaan Oromoo keessa dhageessee yoo Oromoo kan taate afaan hiikoo isaanii ni beekta. Namni Oromoo dhufee jechuma fadhe yoo si dubbate beeytamu hin beeytu. Goobas Islaama jechuun afaan Arabaati yoo Oromootti deebisne Oromootti yoo deebisne Islaama jechuun nama fadha ofii dhiisee fadha Waaqayyoo raawwatu jechuu goobasi. Kanaafuu Yesuus illee fedha Waaqayyoo raawwate waan ta'eef Absolutely. Wangeela jira wangeela anis boqonnaa shan lakkoofsa soddoma Yesuus itti fufee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Gartee Waaqayyo irraa akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadha aanoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isaan ergee duukaan bu'a jedha. Ishi macaafa irraa siifa fidaanaan jenne reeti. Kunoo kaasee kan naqamaani wangeela siimuun jira wangeela kee boqonnaa sii kan nuti hin jiru. Maa kofal? Ishaatam lakki ani macaafa irraa sii fidanaan jette. Okay, meesira dhiisi Islaaman fudhatiin Islaama dhiisi. Yoo wangeela dubbisu namni yoo waa dubbisu umri xiqqeenya waa dubbisu ture nuti. Waan jedhu Yesuus Kiristoos Waaqa jettee ni amantaa galgala kanarraati. Waaqa jettee dhugumaan ni amantaa Yesuus Kiristoosaati. Waaqa jettee dhibbara dhibbatti Yesuus Waaqa jettee amantamoo Waaqa miti jettee amanta? Waaqa miti. Goobas anis Waaqa miti jedha ati kiristaanaa miti Islaama. Abbaan fedhe as deeggarume Islaamaati shaaduma qofaa sirraa fe. Akkamitti? Kiristaanoo biyya lafaarra jiru Yesuus Waaqaa miti jedhu eessa jira? Kiristaanii Yesuus Waaqaa miti jedhu biyya lafaarra hin jiru. Jechuun hojii abbaa koo na ergi raawwachuu dhufe jedharee. Beeke ati kiristaanaa miti kaa. Ati ani kiristaana jechaa oole. Namni waldaan takka sin qeebalu ati kiristaan ani fadha kee waan mee kiristaanumaan sii galchaa. Kiristaanni tokko sin deeggaru. Ati Islaama jecha kan keetiin Islaama shaadaan qabatini malee. So eega Yesuus Kiristoos Waaqan ta'in ati Islaama eega kana baratte maaf Islaaman taane? Ani barachaa jira mitiire amma. Okay, baradhu. Inshallah Rabbi si haa Amma qoy. Amma shaadaa hin qabadha. Gaaffii ani siin jedhe san naa deebisite. Gaaffii ani si gaafadhu naa deebisi. Ayya. Islaama nama 7,000 qabsiisee shaadaa jettee miti nama 7,000 shaadaa qabsiisee jettee. Around number jare. Achi ol maybe achi gad yaa. Ayya. Ati namoota shaadaa qabatan san haga ammaatitti amantaa san warri baratanii fixanii sirrii ta'ee isaanii fudhatamee jira. Akkanatti jira. Siitu barsiiseeti moo nama biraatu barsiiseeti moo isaa baratan? Garii isaan barsiise gariin si barata. Atamma fakkeenyaaf anamma shaadaa qaba. Amantaa sana tokko lama jettee jalqabaa qabdee haga dhumaatti na barsiistaatamu. Absolutely, of course. Maali hojiin keenya? Dhaabbata qabna, madarasa qabna, mana barumsaa qabna. Fakkeenyaaf anamma yoo amantaa sana hin baratin amantaa sun yoo sirrii naa ta'uu dide rakkoo ati amantii sana barsiisuudhaaf qophiidha. Dura waan Waaqayyoon sii galee ofiif baratta malee anaa hima kasi dirqu bara. Waa kiristaanummaa akkuma ta'u jirta kiristaanummaa wayii baratte akkanuma ta'u jirta. Garuu na barsiisuun dirqama keeti. Na barsiisuun garuu dirqama keeti. Atis barachuun dirqama keeti. Atis fadha keetiin. Kuwaanis kanaafuu si barsiisaa jedhan waan jedhan barataatu itti dhufu malee barsiisaan namatti hin dhaqu. Hin beekta akkas? No an qophiidha barachuuf. Garuu barattare. Ati ani hin baradhaa. Gaafa sin jedhu ammoo shaaduma qabaddeetiin baradha.
warrummaan har'as irraa garee shahaadaa dilli halkanii guyyaa lamnu irra baay'een isaanii warra gartee gara kiristaanummaa irra dhufe. Walii galee ati eega waaqayyoon tokko ta'uu si gale Yesuus waaqan ta'in si gale shahaadaa qabadhu barattachi booda barumsin dhumu hanqa biyya lafaarra jiraattu. Rabbi seera. Yesuus Kiristoos ergama waaqayyootti ni amantaa? Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba jettee ni amantaa? Yesuus Kiristoos humna isaatiin waa takka gochuu hin danda'u jettee ni amantaa? Yesuus Kiristoos Innoo akkasidha. Museen ergama waaqayyoo raajii akka ta'e ni amantaa? Kiristaanni akka amantii ta'e amantii taate ni amantamoo amantu? Kiristaanummaan amantiidhaan jedhu hin jiru barreeffame. Goobas. Maarree kana achi maal gootayyee? Kana achi maal godharee irra fagaa. Rafta yoo kana yoo fakkeenyaaf inni kana osoo karaarra deemtu galgala kana birrii miliyoona takka kuma 10 takka kuma 2 karaarra argita boruun itti deebi'ee jettamu fudhattee deemta. Fudhattee deema. Maal fedhi? Yoo fudhattee hin deemne hoo? Inni argaa duree namni biraa fudhate. Goobas eega dhugaan sii galee Yesuus waaqan ta'in waaqni tokkicha inni hin duune nyaanne san eegate yoo galgala kana akkanaan boqatte jireenyi kan kee teessumni kan kee qubsiinni kee jireenya bara baraati moo jannata jettee ibdettee yaaddati. Osoo amantii sana hin qabatin moo? Eega beeytee waaqayyoon dhugaa tokkicha. Maarree dhugaa maaltu boodatti qabe waada hoolju maaltu gartee si dhiibe boodatti. Fiqee hindu duuti namatti dhufti beeytaa baay'ee boqote carraa kan argatin gartee baay'ee osoo gartee amantuma kana sooshaal miidiyaan dhufte kana barachuu gaafachuu carraan argatin baay'ee biyya keessaa fi baadiyyaa fi magaalaa jidduu kan boqote. Nuti islaamni Muhammad akka waaqessinu beeyta moo Allah akka waaqessinu beeyta? Allah. Muhammad maal jennee amanna? Waaqa moo ergama jennee amanna? Ergama. Aset Yesuus akka amannu ni beeytaati nuti akka amannu Quraanatittis. Ilaa hin beeku. Hin beeku. Ergama Rabbi jennee amanna dirqama. Muhammadittis ergama, Yesuusis ergama, Abrahaamis ergama hundi isaanii Quraana keenya keessa jiran. Dirqama itti amanna. Shibakka. Malee galee Rabbi si alaafisu amantii keessa dirqamni hin jiru. Eega dhugaan sii galte obboleessa koo hireedha biyya lafaa kana yeroo laman deebi'anii waaqayyo tokkicha malee waaqessin. Yesuus Kiristoos gonkumaa waaqatuu hin danda'u. Jecha isaati ani ilma namaati. Waaqayyoon qaba jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti ol naan ba'a. Gara waaqayyoo keessanii fi waaqayyoo kootiitti ol naan ba'a jedha. Yesuus Kiristoos halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bula. Waaqayyoon hin kadhatu, hin sagadu waaqayyoon. Namas sagadaaf malee jabaadhu. Gaafa sii taatetti kootu shaadaa fudhadhu. Duuti namaan hin mari'attu immoo kanamaan siin jedha fiqee. Naam. Waalaikum salam Ali dubbadha. Ustaz nagaa jirtu. Gammee kana dubbisu fadhe gammee. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu? Jirra nama shaadaa qabatu jira jettee si galche. Dhugaadha? Nama shaadaa qabatu jira. Okay. Bareeda. Ol guddisi ustaz. Bakka isin guddisa wayi. Baay'ee. Itti fufaa ustaz. Dubbadha eenyu si bira jira? Laa as jala jirti na biran jirtu. Okay, maqaa isii yoo beekte lakkoofsa 5 barreeffadhu jedheen. Ali anna baasaa jedhe kottu seen. Maaree lakkoofsa 5 barreeffadhu. Manni kiyyaas hoogganamuu dideen beeku. Maaree wallaggaa deema baay'ee. Gubbaan jiraan ustaadi. Gubbaan jira. Maashaallah. Maashaallah. Siin galte jedhee dadha. Okay, kottaa jedheen gurbaa mucaa fiqee. Abboo shahaadaa qabadhu ati rabbii tokkicha malee ashahadu jechuun yaa rabbi ragaan baha si malee waaqni dhugaan gabbaramu hin jiru ati tokko hin nyaattu hin dhuydu gartee
Yesuusis ergama isaa ta'uu ragaan bahan qasu dhumatte kanum islaamummaan waan biraati miti. Oromoo irraa Amaaras hin jijjiirru. Maaree tana? Maaree tana? Ishi. Okay. والبريس كاجرة أي أستاذ بريف كاي Deebi'uun danda'a? إذا نديزه Dhugamoo. نديزه Okay. Ayyee. Maaree? Wayye, Nagaan siif haa ta'u jirtu? jira fayyaa. Fayya galata isaa. Akkam jirti ati halkan kana? Nagaa kottii dhugaa rabbitaa tolu. Bagaas geesse fayyaadhaan. Amiin. Maadaamiin nagaa Fayyaa seete. siif haa dabaltu mindaas. Amiin. Hin dabalatu inshallah. Amiin. Eeka maali? Birri fayyaanis namaa dabalamu, birriinis, beekumsinis, jabeenyinis, ogummaanis, faloowarrillee namaa dabalamu. Kana hunda biyya lafaa namni hin jaalataa bar miti. Ilmoollee dabalachuu. Eeywa. Jaalalaas. Kanaaf kiristaana miti? Kiristaana Musliima? Pheenteedhaan. Pheenxee. Akka obboleessi keenya jedhe kun dubbiin oduun ammeen nu geesse kun dhugaadha? Laa ani jechuun ani oduu amma odeessu miti ilaaleera beektaa musliima jaalladhee man dhufeen musliima yaani natti tolee jechuudha. Jechuun kiyya aadaa islaama ta'uudhaaf eewa. Yaa. Namni si dirqee jira? Wallaahi ani fi koo jaalladheeni nam tokkoyyuu. Ajiib. Birrii namni sii kenne hoo? Akkas hin jedhani. Laa. Fudhadhu irraa akkas sii kenne tolee? Naa kennaa jedhani. Anaafillee akka naan barbaade. Hin deebisin. Ka birrii sii kenne moo? Kiristaanaaf islaama ka dhufees namni birriif hin amanu. Fuudhaaf heeruma gana siin jedhan ammas. Dhiira islaama barbaaduu siin jedhan. Kiristaana keessaa dhiirtinuma jirtii miti. Kun isa fuudha. Ijoolleen kiristaanaa barsiisonni faarfattoonni dhufanii ijoolleen shaadaa qabattu yeroo arrabsan waan hin deebisuuf barsiisa ati dhiiraa mitiin jedhan. Maali si biraa dhabde waan dhiirti islaamaa qabdu hin qabdu. Ati ulaagaan maare ati heerumuudhaaf ulaagaan si barbaachisu shamara ta'uu calla waan biraati? Laa. Akkasumaami? Yaa. Murteeffattee shaada si qabsa asiin as baasa gaa bakka. Maqaa isaatiin viidiyoo si erga. Allahu akbar. Rabbi si fide. Banadhu. Umaan taatu tolfadhu banadhu. Biyya lafaa kanatti shaadaa qabsiisaatuma jirraami. Taaptaaf godhaa jiran. Maaree biyya lafaa irratti akka isin arginiin isin argisiisu deema. Abshir. Akkas yaayyee tole. Suuta tolfadhu maaree teenya abshir. Viidiyoo siifin cufaa hanqasu okkee? Video nasi cufe. Aku apa itu haye? Jaran Abdul Hakim galcha haye, insyaallah. Inna tani kota. Ajaib Rabbi, alhamdulillah. Walillahi alhamd. Fikeen osuma kanatti ta'u kun shamarri biraa shaadaa qabatti. Hin baratti gana barattee dhuftee fikee. Wallahi gana barsiifti dhuftee mucaan. Waggaa takkatti. Bismillah. Quraana fixxee. Fikeen illee fagoo jiru ustaaz galgala kana shaadaa qabatu naan. Hin qabat. Hin qabatee goofta. Hin qabata maa takka maa. Itti aan akkas. Ustaaz fiqeen mana abdii Muusatti illee ammas shaadaa qabatee ture. Ayyee inshaallah. Akkasi maarree jedhee maree hoo jedha warri Oromoo gaafa gara irrachaa deemu. Baga dhufte islaamuu fakkaataa oti. Maatiin ati keessaa dhufte maree bareeda baga qoqqooyte. Maatiin keessaa dhufte islaama ni qabdi maatiin tante. Maatiin koo mamuduu pheenxeedha kan koo. Ajiib. Garee shaadaa tana hordoftee beeytu? Yaani nan ilaalaa jaran bira jirullee nan ilaalaa yaani dura biyyattillee kan na guddise musliima nan beeka. Darbee immoo uffannaa musliimaa kanaan waan. Eeywa. Yaa. Maashaallah shaffanadha. Wangeeliin akkasuma jedha. Qorinxoos keessatti Qorinxoos isa duraadha. Lakkoofsa 10 takka lakkoofsa dirraan qajaatitti dubartiin yoo hin shaffananne rifeensa isii haaddattu jedhabbo. Kanaaf alhamdulillah si bareeche.
wallahi rifeensa kan kee boonaaf sii kan abbaa manaa tokkichaaf itti boona malee jabeeffadhu qaama shaffanachuu warra gartee asirraa nu rabbashee sanii miti alhamdulillah gara shahaadaa deemna shahaadaa jechuun dhuga bahuu rabbii tokko malee kana kan gabbaramu hin jiru muhammadis ergamaa isaa ta'uu yesuusis ergamaa isaa ta'uu abrahaamis hundi isaanii ergamaa ta'uu hin amantaa mare Ewa. maashaallah maqaan kee guutuun kami Maqaan koo Maartaadha. Maartaa hayyee bareedaadha Maqaan abshir shahaada qabannaa harka tokko quba tokkicha callaa kanatti ol qabadhu gara waaqaatitti mirgaa moo bitaa? mirgaa qabadhu cuuphaan hin jirtu nama bishaan nama xabalaa nama geessii laga nama geessanii Nyaataadha silkii. hin jirtu inshallah kaayyadhu alhamdulillah yaa rabbi Maqaan na qabaara. abshir amaatu hin qabu qabaan jiru inshallah na jalaa jetta tole ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illa allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluh wa rasuluh wa anna Isa wa Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh. ani ragaan baha Ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru Rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatii garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergamaa isaa kan xumuraa ta'uu isaa ergamaa isaa kan xumuraa ta'uusaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan goosee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaan yookiin Yesuus Kiristoos rabbiis miti Rabbi miti ilma rabbiis miti ilma Rabbiis miti ilma Maariyamaa ilma Maariyaam garbicha rabbii fi garbicha Rabbii ergamaa rabbii ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'eliif duwwaaf ergame ta'uu isaa ergame ta'uusaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira. guyyaan firdii yookaan guyyaan xumuraas ni dhufa jeenaan amana Guyyaan firdiis guyyaan xumuraas ni dhufa jedhina namana. ibiddis jannannis ni jira jeenaan amana Ibiddis jannatis ni jira jedhina namana. yaa rabbi islaamummaa irra na jiraachisi Yaa Rabbi Islaamii na jiraachisi. irratti na kaasi Irratti na kaasi. maasha Allah hanganuma martaa teenya alhamdulillah islaamummaa baga rabbi sii kanne galanni rabbiif haa ta'u baga gara islaamummaa dhufte maasha Allah atuu bareedduu tana rabbiin qaama keetii fi gogaa keetiis ibidda san jala rabbi nu haa baasu hundi keenyaa jannata hawwina bilaash bafiraash yeellam jedhe bilaashitti jannata seenuun hin jirtu waaqa tokko waaqeessanii ergamoota isaa yoo hordofan abboomii rabbii yoo hordofan malee karaan ittiin seenan hin jirtu baga islaamummaa sii kanne congratulation anaa dhufu islaamummaa irratti namni dhalatu uumama hundaan irra nama dhalachiisa rabbi subhaanahu wa ta'ala ani islaamummaa siif hin kannine rabbi sii kanne fadha keetiin alatti rabbiin gartee osoo ati hin gaafatin ana shamara na godhin jenneen anilleen dhiira na godhin jenneen atilleen shamara na godhin jenneen rabbiin oromoo si godhe shamara si godhe oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessa akka dhalattus taasise galgala kana isumaaf fidee fadha isaatiin sii kanne maatii ta'e keessaa si filate jabeeffadhu baay'ee garee tuuta yookaan murna adda addaa dhufa gareen tasi deeggartuu fi tasi faalleessitu dhiira islaamaa barbaada deemta birri sii kannan gasi garagalchan si gaggalabbatan sirra deeman si arrabsan kaan si eebbisa kaan si abaara ilma namaa dubbii namaa irran kaayyatin
gartee nabiyyoota raajoota hedduudha miidhuu ture ilmi namaa biyya lafaatti. Kanaaf inshallah welcome baga dhufteen sin jedham. Barachuun dirqamataa hin baratta garee islaamummaa keessatti aadii si goonee si daballee qur'aanaas hadiisaas barattee wangeelaas barattee hanga dandeessu maatii teetii saba keetitti illee hin lallabda. Kaayyoo yoo qabaatte galma hin geessa. Waliigallee yoo kaayyoo fi murannoo hin qabaanne namni galma gahuu hin danda'u. Waan feete ta'uu ni dandeessa biyya lafaa kanarratti barnoota barattee lubbuu uumuu hin dandeessu immoo lubbuu boqottee deebisuu hin dandeessu. Barumsa idilee barumsa ammayyaa barumsa amantiis barachuu hin dandeessa. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hin danda'a siif haa laaffisu. Baga gara islaamummaa dhuftee barachuu keessatti gartee karoora godhadhu inshallah hin baratta. Anaa dhufuun siin jedha obboleessi keenya kan nu qunnamsiises gammachuunis haa galatoomu. Jabaadhu kunoo kennaan faanuu warra ortodoksii gara islaamaa dhufee barattee quraanaas kun akkuma keenyaa dubbisaa jirti. Garee keessa akkasi galchitu hawwiin qaba. Kennaa dubbadhu mee salaam mee isii tana gara islaamummaa asii simattu qoo inshallah. Kennaa assalaamu alaikum dubbadhu. Hin jirtu? Ali sadii soddomii afur dubbadha. Ali sultaanis. Ali dubbadha garee keessatti Ali naggusaa galchu. Ali dubbadhu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Network keessan hiriira moo kiyya? Waalaikum salam. Networking kan isitti natti fakkaata ustaas. Taphakaan kan kooti fakkaa. No keetii miti keewumaan jedhoti bareeda keetii. Ka kennaa kana waaqayyoon siifaa kan kennaa networkii kan kee maqaa rabbiitiin itti si'aa guutu. Sagalee. Ndagam. Amin amin. Nukkubsate galgala kana nukkubsate ustaas xiqqoo. Akkas argee bara. Mashallah. Mashallah wallahi hedduu tokko des nama jedha mashallah tabaarakallah Allahu akbar. Rabbiin baga shii gargaaree baga rabbiin laaffisee fi laaffinni suma biraayee ustaaza wallahi isa biraayee malee akka salphaatti namaan laaffatu. Baga rabbi si laaffise maamaatiyya inshallah irratti ikimaa siifaa kennu jabina siifaa kennu quwwaa siifaa kennu chaalenjiiwwan garaagaraa ni jira hiriyootan kee biraa maatii biraa namootaati jajjaalatu si jibbuu danda'anii laannoo ilmi namaa haqa jibbasee galee haqa malee wanti tokko wanti isaanii dabaltu hin jiru wanti isaan irraa hir'istu tokko irra hin jiru. Ati yoo irratti jabaattee ejjannoo kee godhatte wallahi ni mo'atta waa hundayyuu deebi'anii si jaalatan isaanuu yoo irra si jibban jechuudha. Jabaadhu diin islaam baradhu islaamummaa didduu nama gammachiisa isa ati yaaddu olitti keessatti of argita ani bara arra ani eenyoof jettee keessatti of argita si galee dubartummaa keessatti of barta. Anduraan qullaa deemtu ni shaffanattaa namni arge sitti laaqqatu harka sitti hin qabu kabajaan namni bulchee asitti dhufirree ni kaasi godhatee seenaa si galee waa hunduma islaamummaa keessatti kabajaan jiraatta gammachuudhaan ati hunda caala onnee keetti namaan onnee keetti wanta sitti dhufu hundayyuu rabbiin inshallah si dabarsiisa jechuudha oo keessa keetiin fudhatte rabbiin si haa gammachiisu maamatiyya. Amiin maashaallah. Akkasii maqaan ati jaalattu martaa jira? Moo islaama maqaan ati jaalatte? Eeywa. Maqaa maal jaalattame? Waan abbaan jaalate namni. Ani jechi awwala hiriyaa tokko musliiman qaba Hayaat jedhamti. Hayaat. Ani maqaa ishee sana duwwaa. Maashaallah Hayaat jechuun jiruu gaarii jechuun maashaallah jiruu gaarii si haa jiraachisu bareeda Hayaati arrarraa inshaallah maqaa abbaa keetiin jijjiirtu harmee keetiin jijjiirtu galgala kanarraa Hayaati duraanis Oromoodha duraanis gartee saba keenya shamara islaamummaa duraan saba maal jettaniin oromummaa kanneen wali qabna har'a amantii wali qabna alhamdulillah baga gartee teenya taate jabaadhu Hayaat teenya inshallah taala lakkoofsa kee eenyumees eenyu kennaa faloo godhe lakkoofsa irraa fuudhi Ali faan sultaani jirtani Ali odi gareemee Aliin Abdul Jabbar ayee afuudhu enne Ali Abdul Jabbar baladhu Ustaaz Ali Abshir Ustaaz rakkootu irra akkas godha ayyee inshallah Anatti rakkoo miti tokkuma. Godha hundi lachuu keessanuu godha inshallah tajaajila qofa qabaadha kennatti kan ina bakka kennan cal jettee maal maqaa isaa qo'e gammachuu dubbadhu meetis deebisi Hayaat
Inshallah nabi. Galatoome thank you jenne hayat kenna wanni nuuf deebisi kennaadhaa fi alii isa kuno isa na jala jiru deebisi lakkoofsite kanni gara keessi galchanii amma galgala kanarraa qaama dhiqattee inshallah akka itti sagaddu waa hundaa'u inshallah hin baratta rabbi siif haa laaffisu suutatti bakka hojiitii si haa laaffisu biyya jirtus rabbi si haa laaffisu Mee ustaaz Islaamarra waan akkasii jaalatte nutti himte. baay'ee himtee baratee si jirta amma dhuftee bar irratti hin dheereessinu. No Turkii kiyyanna baasee san ture garuun dhageenya dubbattee. Okay. Dubbatte mashallah. So sani hundi keessanuu boo gammanne alhamdulillah baga gammadde cufachuu hin dandeessa hayaateen inshallah viidiyoo cufadhu. Rabbi siif haa laaffisu baga dhuftee baga waliin gammanne ijoollee teenyaas tabiraatillee rabbi nuuf haa dabalu. Akkana alii follow godha lakkoofsa irraa fuudhaa hin lakkisina hin dhiisina. Barumsa inshallah barachuu qabdi bi'iznillah. Baga dhufte hayaat arganne boo jiruu gammachuu ganama kunoo gariin halkan kafaraa bula tokko hin amana kunoo. Waggaa meeqa kiristaanummaa keessa jiraatte ara rabbiin islaamummaa isii kanne baga rabbiin islaamummaa bareedduu tana rabbi isii kanne kanaan jedha gara lallabaa deebina gaa inshallah. Hayaat follow sii godha qoy follow sii deebisa. Akka hin banne follow sii deebisa mashallah. Si deebiseen jira. Lakkoofsa keetis keessaan na ergi achitti garee keessaanis yoo jarri dagatanis. Okay. Waliin hunda si barsiifna akkaataa afaan salaataa sagada waa hunda baratta. Naman dhibu guyyumarra afaan Oromoo kana osoo hin beekne biyya lafaa dhufne maatumarraa baranne uffata osoo hin qabne dhufne asumatti nu uffisan eegana uffachaa jirra gartee bitanne. Maal jettan Ali? Ijoolleen nyaatatus jalaa gabbaa kiristaanota warra sodaa jalaa gabbaadha. Sada nabusa inshallah warra sodaa galchaani. Taa hin jiran simboo faanis ni jirti taa'i. Simboonis hin jirti. Simbo. Taap godha mana kana follows godhamee jiran. Masoota jala ooltanii isa waa taap godhuu dagattanii guyyaa geemaa malee. Wallahi mootummaa ajaa'ibaati. Ibnu kotta malee isatti miidhanii miti. Ibnu hin jiru. Simbo kana jedheen. Gammachuu baga gammanne waliin hunda keenyaa. Baga gammadde jedheerani. Akkas. Dhugaara baay'ee nama gammachiisa gara mantii baatti dhufanis. Wallahi alhamdulillah. Baay'een turre. Galanni rabbii haa ta'u. Allahu akbar. Masha Allah. Atis follow godhame atu lakkoofsa kee na ergi wal quba qabaanna. An abbaa keessanii. Follow godheera. Si deebiseen jira inshallah. Akkasiin hunda gattu hayaatis abbaan isii anuma gaafa sargiitis shaadaa qofaa miti inshallah sargiisii moo Allahu akbar kallatti jirtuun dhayinaami warra billee numa dhufa inshallah hin dhufan intura malee warra birrii jecha didu malee warra gartee waldaa keessaa lallabu mindaa argatu san malee kaan nama dhufa ka birrii mindaan fudhanne inshallah ka mindaan fudhatu meeqaa dhiisee dhufaa jira inshallah. Akkasi hayaat maatii teetitti ilaal maatiin tante maatuma sani tolotti oolu kennaan tun akkasumatti maatii wajjin waa meeqa qabeenya meeqa dhabdee mushkilaa argaatuma waliin jiraatan namni armee teetis abbaa keetis yoo jiraatan tolo itti oolii dalagadhu nyaachisi uffisi waa hunda ergiif gaafa ayyaana gartee fannoo Yesuus jedhan yoo taate malee ayyaana waan hunda biraa nyaachisi guyyaa ayyaana islaamaatis nyaachisi. Guyyaa ayyaana isaanii ittiin gabbartu silaawii guyyaa waaqayyo du'ee kaafame jedhan waaqayyoon du'u harmee to'an Yesuus hin ganne Yesuus naan kabajaa nama cubbuu hin qabne Maryam dubroo Maryam irraa dhalate ergamaa rabbiiti walii galee nama nyaatu nama dhugu nama rafu nama waaqessu waaqayyo Yesuusin erge sana gartee ka inni abbaa kan koo waaqayyo koo jedhu sana waliin waaqessinaa jedhaniiti kanumaan amarti. Ada fi bangkanya wan dubbisanii wangeelaa fi quraana qoban qabanii bara aqlumaan yoo itti lallabde malee so rabbi si alaafisu jabaadhu inshallah kanamaan siin jedha hirriba sin dhoorkinu barii nagaa rabbi si haa godhu gammaddee jiraachuu gartee amantii tante ittiin booni namni qabrii si hojii seenu hin jiru harmeente oromoon si hojiin seentu hojii ta'e gaarii fi hamtuu keetti badhattee deemte inshallah gartee rabbiin cubbuu sirraa gartee qulqulleessu jabaadhu khairii dalagadhu waan gaarii dalagadhu guyyatti waa dubbisuu fi barachuu karoora baafadhu inshallah ta'ala hojii maadaama isin dhiisin birrii ta'e walitti qabadhu
namni sin nyaatin. Kan keessaan dhufee galgala kana lubbuu sin jedhu Abbuu Mu'aaz bira dhaqaa jedhin. Waliigallee amma baay'ee dhufa. Maraataa hundaa dhufa. Maree tana Abbuu Mu'aaz naan jedhaa beektaa naa mari'adhu jedha. Caanaa barattu. Birrii guddoon irra kaayane kan dhufu hunda miliyoona birrii Itoophiyaa miliyoona meeqa bilaas hin jiru kwa. Nyaanni nuu qaalaa he, caatii nuu qaalaa he, boqqolloo nuu sangaa nuu qaalaa he. Nama fuudhuufis qaalaa qabdan rakkisan ta'ina salbaaji hin ta'ina. Caammaa nuu qaali caammaa malee namni lafa deemaa jira miti. Fuudhaaf heeruma gaafa hayaatii barbaaddan. Maarree gaafa isaanii tujjaaree bar. Abbaa isiitiin mari'anne akkasitti waan ni goona inshaallah hin baratti. Kanuma jechuma isinuma bohaarsuuf hin jedhe inshaallah. Wal jaalachuunis namni heerumis fuudhaaf heerumni hin nafu. Nyaataa fi dhugaatii namni hin dhiisu. Dubartiirraa walaban taatu dhiirarraas walaban taatu. Yoo haraam dalaydee qofa hin fuudhu jette malee. Saniif akkasii inshaallah sirratti hin dheeressu kanumaan sin jedha wal barumsa gaarii shahaadaa irratti baga shahaadaa qabatte tanuu caaltu rabbi si haa taasisu artee sammuu sii kenne tanaan baga nama waaqessu jalaa miliixee gara waaqayyoo nama uumee gartee baga dhufte inshaallah jabaadhu darsoo malsiis hedduu jira sit dhufan gana maal god quraana beeyta Muhammad si biratti arrabsan nabi Muhammad waa hedduu sin jedhan shamarre kana islaamummaa keessa sin jedhan akkuma ofii qullaa yaa'u kirrii fannifatanii kirrii harmaan rukutu hin godhu jedhin qullaan deemu abadan akka maariyaamitti uffattaa bar waliigallee kabaja qabdaa kanuma kennaa dubbadhu maal jettan akkasii si gallakkiseeti mirga taa'uus mirga qabda deemus hin badini dhufuu qabda barumtaas galgalaas yoo carraa harkatte gaddeebi ana hayaatii mareedhaa jedhi nagalchaa jedhi inshaallah hanqaa addunyaarra jiru waliin dagannu bi'iznillah yoo rabbi nuuf fadhe nu jiraachise umrii hunda keenya nu dheereessu. Sinjala buna ilallabanna amma simboo fadha barbaanna akkasii maree teenya ciisii bishaan dhugii rahaa godhi jiraannee gaafa ayyaana keeka murree waan gaafa rabbi nu jiraachise jannaa bakka jirtu rabbi si haa tiisu inshaallah tole hin dagatin lakkoofsa kee erguu Amiin. inshaallah Okay. Bordee waan ifan. ayye kennaa wal dubbisaa mee isin kennaati dubbisi asirra dhiifne maal goona. amma kanaan booda waa baay'ee ishee mudata ustaaza ofumarraa kaasee waa tokko tokko Dubbisi. barbaade. Ayye Ani Maal na mudate? mudannoon addaa na mudate ustaaza samuun islaamummaa fudhadhu sana faazariin kiyya wallaahi hanga ji'a 8 dubbachuu didi. hin Bakka beeknaa mucayyoo kiyyaa miti ishiiruma maqaa hin nahu jedhe. kafartee akkasitti yaamati sin awwaaluu. Cufaa maaliin yaadda'ee abbaan koo waan jiraataan jiru na dhoksaa jirtuun jedhee maatidha wallaahi. Na dhoksaa jirtu malee abbaan koo lubbuun jiraatee mucayyooti hin dubbisu sadarkaa kana jedhaa jedhee hedduu shagge. jedhan hafuurri qulqulloon irraanfatame abbaanis haleeluyyaa jedhe warri kanaaf akkasii jabaaddu hayyaa teenya inshaallah baga teenya taate ammallee hin gammada baay'ee gammana namni islaamate wallaahi laziim rabbiin kana caala gammachuu si haa dabalu jabaaddu inshaallah barumtii gakkoottu inshaallah akkasii miliquu dandeessa inshaallah abshiruu. Kiyyaa sitti dabalame ustaaza shahaadaa qabachuu barbaade. Mee qoota biraa dhufe ammas falli hayaatii sun tolte kiyyuu. Yaa rabbi. Nagaan siif haa ta'u akkamati? Nagaa uffati galata rabbii akkam jirtu? Allahu akbar. Nagaa alhamdulillah. Maatiin nagaa? Nagaa galata rabbii. Haadhaaf abbaan nagaa? Nagaa. Abbaan manaa nagaa? Eessa jira miti? Abbaa manaa. Hin dhufa inshaallah. Maadaama tuma abbaa manaa ta'eemi abbaan manaa isuma. Nagaa. Baga jiraatte. Kiristaanaa? Peenteedha. Beente. Waa'ee follow sii deebisa. Akkuma jedhan kana haa ta'u beentee gara islaamaa dhufuu deemta? Eeyyi. Iyyasuusin ergamaadha nama jechuu deemta? Eeyyi. Allahu akbar. Nu hordofu turte? Ilaala yeroo baay'ee deemuudhaaf jaalamaa isin horra. Maasha Allah. Wangeela irratti guyyuma tokko dhalattee umrii ta'e waggaa 15, 17, 18 taatus siifi gooftaaf beefa umrii ta'eeti. Iyyasuus ani waaqaa kan jedhu takkaasi argisanii beeytu. Goofta jechuu malee. Lakki. Maasha Allah. Waaqni hin du'uumi? Kiyyu. Wayii. Waaqni tokkumaami hin du'uumi?
Network kiyya muka isiiti mee nu guddisa Ali bas isiis guddisa. Abshir mee yoo si guddisna qoy. Galgala shahaadaati koota garee shahaadaa galgala shahaadaa maasha Allah kiyyuu teenya tanoome viidiyoo si erguu kiyyu fa shahaadaa qabsiinu wadda hiquma takka si qabsa namni si dirqee jira kiyyuu teenya. Namni na dirqeen jiru garuu namni waamicha naa godheen jira garuu namni na dirqisiiseeru hin jiru ani jaalladha. Afeerraa itti nama afeeruun kootu gara islaamummaa islaama akkanatti maaf gartee ati islaamummaa tana islaamummaa malee hin jirtu yesus akkanaa jedhu namni ittuma nama afeera. Anu kiristaanummaa nan afeerani paastar bariin toltaati lallaba kanarraa toltaa waldaa araaraa kootu waldaa eenyu kootu naan jedhan bar. So namni namummaa afeera san dirqamaa miti bar. Walii galle. Kanaaf murteeffatteeti amma inshaallah sitti tola yoon si erge viidiyoo. Ayyee maashaallah yaa rabbii fi way bara maashaallah. Okay harka qabuun galgala kana maashaallah viidiyoo kaasishee. Akkasi. Tole tolfadhu viidiyoo kan kee daqiiquma takkatti maashaallah shamarran keenya duraanuu islaama fakkaatanii bar alhamdulillah rabbi isin bareeche gooftaan dachee bisamii uume isin tolche. Tole eenyu kiyyuu teenya namni birrii sii kanne gara islaamummaa koo jedhe jira. Fadha keetiin laphee keetiin gara islaamummaa ofuma hordoftee dhugaa barattee Yesuus akka ergamaa ta'e akka nama ta'e barattee ofuma dhufu jirtamoo. Maashaallah gara shahaadaa deemna yee inshaallah rabbi siif haa laaffisu. Maatii ta'e keessa islaamni jira? Atuma callaadha seenaadha dubbii seenaati tun amma qabsoo. La hawla wala islaama taatee biyya galta. Rabbi si haa jajjabeessu inshaallah abshiroo. Quba kee tokkicha ol qabe yee akkuma gartee baleetii teenya martaasan. Inshaallah na jalaa itti ashhadu an laa ilaaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقم بها ربي توكو ملك أن هكا أنقبر مهنجر محمديس غربتش إساتي في إرقما إسا كان تمرات ونان أمانا عيسى يوكين يسوس كريستوس ربي متي ilma rabbiis miti aboo waaqummaas hin qabu garbicha rabbii fi ergamaa rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomse arraba kiyyaan dubbadheen jira yaa rabbi islaamummaa irra naa kennite tan irra na jiraachisi irratti na ajjeesi irratti na kaasi guyyaa firdii sana jannata naa kan Masha Allah kiyyuu teenya Masha Allah teenya baga gara islaamaa dhufte congratulations anaa dhufu maaltu si dhagama gammachuu malee islaamu alhamdulillah baga nama waaqeessuu jala Yesuus dhiiratee bareedaa san ilma Maariyama waaqeessuu jala baga waaqayyoo ilma dhiiraa isa godhee Maariyamirraa akka dhalatu isa taasisee baga gamas dhuftee anaa dhufuun siin jedha maqaan kan kee kamaatiin sii baafte kami kiyyuudha Masha Allah
كيو كينيا ما شاء الله ومن كيو أجاني نجيت جرين قرتي جولة ورا بنتي نجيت جرين قرتي نجام واقعي سنياتو أوكي مكانة تجالة تجرا مكان أسيتي حياتي هو قال حياتي بس أبوتي ستيتس حياته ما جرو غاري سياجر أجلس آخرت اللي جرو غاري جنة جران جريني غارين سنوي جنة سنخن حياتي إن شاء الله حياتي أينيوتي تلوسا صفاتولتو أبان كي تفرمين تجراني أي بيان تاسل بتسي جبار دو هرميت ينك أبي جلفاجر تطلعت تولي برد لوتي يا هرميت أنتو إلما مارياما أكما تناديتتي مارياميس إيه جتة جيسا غلد ديتة إلما نما واق إيسنوتي غرا واق أيو توكيتشا إسا هنيان إسا ديران إسا نمان غرتين تاني إسا لمن تاني إسا سدين تاني إسا هندون إسا مولان إسا نواق إيسنو جد هرميت اتيامي برمتي جنة كيسا كولين جرات تنف ربين غرتي سيفا لافسو جبار دو سنجن حياتي نجرو بريد دو سياجرات جسو لكوف سكن كي أنافيس فلو سيقودا كناني سنجرتي لكوف فلو سيقودا قوي درا لكوف سكي كيسانيس نافر جتا akkasuma ali sana jira jiru kana kun wala bakka kana jirus faloo goli lakkoofsa kan akka itti sagaddu akkaataa sagada akka itti qulqulleeffatan si barsiifna ni baratta inshallah garee zuumii keessa telegiraama keessattis jabaadhu inshallah ammarraa kaatee ati islaama qaama kee qulqulleeffadhu shaawara seeni islaama takkitti waaqayyotti makne qindii tangoon rabbi si godhe harmee laman qabdu waaqayyoonis tokkuma laman ta'u sadii wali dhufee tokkon ta'u kaleessaas waaqayyo tokkuma arraas tokkuma boruus tokkuma fuuldurallee tokkuma jechuudha kaleessaas yesuusuma arraas yesuusuma boruus nama kaleessaas dhiira arraas dhiira boruus dhiira atuu dubartii taatee dhalatte dubartii taatee duute dubartii taatee kaafamta malee abumuwaas taateen kaafamtu dhiiran taatu hin ta'u namni anuun geeddaramu waaqayyoonis geeddaramu waaqayyo ani namaa miti jedha ni singaabbu akka namaatii miti jedha warte waaqayyo ana malee hin jiru jedha wangeela keessatti ana duraas waaqayyo hin jiru ana boodaas waaqayyo hin jiru ana duraas fayyisaan hin jiru ana boodaas fayyisaan hin jiru jedha fayyisaadha yesuus ogu jedhan maal fayyisa yesuus kristos ana dura waaqayyo inni kijibe fayyisaan hin jiru jedha ana boodaas illaa nama rabbiin akka fayyisuuf amri ajaja way kanneef malee yoo doktorri marfee sikkannee deema kana marfee tana ta'a namaa kanarra waraan isin jedhe ati doktora no doktora miti bar yoo fadha waaqayyootiin waaqayyoon isaa ajajee waan kana raawwadhu jedheen fadha waaqayyootiin raawwatan nabiyyoonni hundinuu raajoonni hundi kanaaf baggara islaamummaa dhufteen sin jedha weelkaam hayaateenya jiruu bareedduu rabbi si haa jiraachisu osoon boqotin akka abbaa keetii carraa sii kanne jabaadhu baradhuun sin jira jira salaamtaa irratti qaraa inshaallah aliinii fi hundi keessanume telefoona wayii tokkoon kaasa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu warra jaraatii fi warra gubbaa duraan dursee obboleetti nyama gara rabbiin amantaa dhugaa amantaa islaamaa irratti rabbi si deebise